Akka mooltan maqaan koo Boontuu jedhama. Har'a akkatti Twitter account bilbila keessan irratti download godhattanii fi akkatti gargaaramuu dandeessanan isinitti agarsiisa. Duraan dursee kan gargaaramaa jiru iPhone yookaan immoo iPad irratti gargaaramaa jira. Garuu yoo bilbila Android qabaattanii bilbila akka Samsung fa'aa yoo qabaattan Play Store dhattanii download godhachuu dandeessu app isaa. Jalqaba App Store achi keessa galtaniitu Twitter search gootu. Isa booddee appicha kan koo already download ta'eera waan ta'eef I can just click open. Kana booddee accountii create godhattu. Isarra gaafa click gootanii maqaa keessan bilbila yookaan immoo emailii fi guyyaa dhalootaa sin gaafataa jechuudhaan. Isa kana maqaa dhuunfaa yookaan immoo maqaa username barbaaddaniin banachuu hin dandeessuun. Kana guutanii walitti deebinaan. Bilbila keessan gashatan yoo ta'e confirmation code bilbila keessanitti textii godhu yookaan immoo yoo emailii keessan gashatanii emailii keessan irratti confirmation code sana isinii ergu. Itti aansee passwordii isin gaafata. Passwordii kanuma feetan gashuu dandeessu. Isatti aanee immoo screenii kanatti isin fidaa jechuudhaan. Profile picture ofii keessanii gashuu barbaaddu yoo ta'e isa plus isaanii kanatti buutanii picture gashuu dandeessu. Kana achis immoo ammaaf irra darbuu hin dandeessu. Skip now isa jedhu kanatti bu'uu dandeessu. Isa describe yourself jedhuuf immoo ofii keessan waan ibsuu danda'u asirratti barreessuu dandeessu. Yoo hin feenes immoo isa skip now isa jedhu kana jalaatii itti bu'uu dandeessu. Yoo namoota bilbila keessan irra jiran karaa Twitteriidhaan quunnamuu barbaaddanii yookaan immoo appiin kun akka inni bilbila keessan keessa galee namoota Twitter account qabaachuu danda'anii namoota bilbila keessan irra jiranii akka inni link godhu yookaan immoo walitti fiduu fedhii isaa barbaaddu yoo ta'eef sync contacts isa jedhu buluudhaan jiru kana isatti bu'uu dandeessu. Kana achi immoo ammaafis irra darbuu hin dandeessu jechuudha. Lafa interest jedhu kanarratti waa'ee dhimma ammaa ilaalchisee waa'ee Oromoo protest follow gochuu barbaaddu yoo ta'eef Oromoo protest isa jedhu click gochuu dandeessu. Oromoo protest and also Oromoo revolution isa jedhusi click gochuu dandeessu jechuudhaan. Yeroo hundumaa gaafa namni waa'ee warra kana lamaan post godhu feedii keessan irratti hin dhufan. Isa kana booddee isinitti agarsiisa jechuudha. Waan kan biraas immoo waan interestii kan biraa yoo qabaattanis kana irratti search yoo gootanii isinii fidaan. Isa booddee next isa jedhu kanatti buutu. Akkuma argitanii based on interest isa Oromoo protest yookaan immoo Oromoo revolution isa jedhu irratti waa'ee waan namooti post gochaa jiranii isiniif hin fidaa jechuudha. Itti aansee immoo namoota akkatti follow gootan isinitti agarsiisan. Notificationiin kuni on yookaan off gochuu hin dandeessu. Kana jechuun gaafa akkuma Facebookii notificationii argattan isa kanarraatiis argachuu hin dandeessu. Kuni fedhii keessan irratti hundaa'a jechuudha. Itti aansee precise location waan jedhamu boxii kanatu dhufa. Kuni GPS bilbila keessanitti gargaaramee lafa isin jirtan locate godha. Gaafa waa post gootan GPS sanaanitti iddoo kamiitti akka post gootan agarsiisa. Again kunis fedhii keessan irratti hundaa'eedha. Yoo feetan skip gochuu dandeessu. Not now jechuu dandeessu yookaan immoo okay jechuu dandeessu.
akka itti isin nama follow gochuu dandeessan isinitti agarsiisa. So jalqaba isa magnifying glassii kana isa search sayidhu isatti buutu jechuudhaan. Isa booddee namoota maqaa isaaniidhaan search gootanii follow gootuun. So jalqaba we'll just search for towtrii. So towtrii tufaa maqaa ishee irratti yoo click gootan ishee follow gochuu hin dandeessu. Namoota isheen follow gochaa jirtus immoo click gootanii follow gochuu dandeessu jechuudhaan. Akkasumas immoo Gabrisaayoo inni isaas immoo follow gochuu dandeessu. Waan inni post godhee namoota inni follow godhu isinis follow gochuu hin dandeessu jechuudha. Namoota there's a few people namoota list isaanii maqaa isaanii isanii baasee isinitti in agarsiisa. Warra follow gochuu dandeessanii akkasumas immoo description irratti maqaa isaanii isiniif nambareessaa jechuudhaan. Fakkeenyaa fi article BBC kana yoo reshare gochuu yoo feetan yookaan immoo retweet yoo gochuu feetanii fi isa lakkoofsa 17 kana jedhu yoo itti buutanii waan lama isiniif kennaa jechuudhaan. Inni jalqabaa retweet seedudha. Inni commentii malee irra deebisee post isiniif hin godha. Inni ittaan immoo retweet with comment jedha jechuudhaan. Isatti yoo buutanii iddootti commentii kennuu dandeessan isinitti agarsiisan. Akka itti Twitteriin hojjetu yoo baay'inaanii jechooti gargaaraman more popular ta'uun yookaan immoo wordoonni suni attentionii argatu jechuudhaan. Akka immoo wordoonni suni yookaan jechooti suni akka isaanii attentionii argataniif kan godhu immoo isa lakkoofsa fakkii lakkoofsa pound jedhamu isa kanadha jechuudhaan. So gaafa commentii gootan yeroo hundumaa jecha hundumaadhaaf itoo hin ta'in jechoota barbaachisaa ta'anii yeroo hundumaa pound yookaan immoo number sign kana hashtag jedhaman isa jecha sana fuuldura kaa'utu isinirra jira jechuudhaan. So amma akkuma Henokas jalatti Hacaaluu hundeessaa'ii hashtagiidhaan yookaan immoo the number sign hashtag jechuun number signii makanadha. Akka inni itti agarsiisee jirutti akka inni itti kaa'ee jirutti akkasittiin post gochuutu isinirra jira jechuudhaan. So yeroo ammaa kanatti jechoota warra kanatu baay'ee barbaachisaadha. Itti dabaluus hin dandeessu garuu at least warra kana keessaatii hin hambisina. So ammaaf asiitii kana copy gooneetu asitti immoo paste goonaa jechuudhaan. So isa booddee retweet jedhu itti bu'uu dandeessu. So tweetiin keessan post ta'eera jechuudhaan. So I'll quickly show you. So amma Oromo protest jedhu kanatti yoon bu'ee namoota hashtagii kana yookaan immoo jecha kana warra gargaaramanii hunduma isaanii isinii fidaa jechuudhaan. So linkii sanaan namooti kun hundumtuu ittiin post gochaa jiruun. So kan inni barbaachisee kanaaf jechuudhaan. So namoonni akka isaan sirriitti informationii kana argatan warra miidiyaas ta'e hashtagii kanaaniti informationii biyya keessa ta'aa jiru yookaan immoo waan nuti share gochuu feenu
karaa kanaan itti argatu jechuudha. Okay. So namoota follow gootan amma again akkuma inni sila jedhi descriptionii irratti si maqaa isaanii nan dhiisa. Garuu yeroo ammaa kanatti I know there's a lot of people namoota baay'eetu jira. Garuu warra yeroo ammaa kanatti active jedhee warra yaaduun asirra sinii kaa'e. Garuu immoo warra kaanis warra isaan namoonni kun warra isaan follow godhanis isaan follow gochuu hin dandeessu jechuudha. Dhumarratti kan isinitti agarsiisuu barbaade akkamittiin warra hashtagii kana iddoo tokkotti save godhattanii yeroo kaanis immoo maybe copy paste gochuun sinifisiisuu danda'a. So akkamittiin easily karaa salphaadhaan akka itti gargaaramuu dandeessanis isinitti agarsiisuu fedha jechuudha. So isa godhachuudhaaf settingii keessan keessa yoo dhattanii isa booddee lafa general jedhu itti buutu achiitii keyboard and isa lamaffaa kana I think bilbila irraatii xinnoo ishee gad bu'ee jira natti fakkaata. Like iPad inni gargaaramaa irra waan hin ta'eefi xinnoo adda fakkaachuu hin danda'a. Garuu text replacement isa jedhutti yoo buutanii achi we can go plus and phrasee barbaaddanii asitti gashuu dandeessu jechuudha. So sila copy godhee asitti paste godha. So shortcutting immoo easy way. So if you do the number again pound and then tokko yoon gashee kana save godha jechuudha. So yeroo hundumaa number pound 1 gaafan godhu kanatu naa dhufa jechuudha. So yeroo hundumaa copy paste gochuu nan barbaachisuun. So yoo amma Twitter itti deebi'ee so amma isa kana yoo ni share gochuu barbaadeef retweet godhee retweet with comments. So as gaafan dhufu so pound tokko yoon gashee asitti naa dhufa jechuudhaan. So if I press this hashtagii save godhee naaf fidaa jechuudhaan. So all I do is retweet. Easy copy paste gochuu nama barbaachisu yookaan immoo irra deebisanii si barreessuu sin barbaachisu akkasiin easily argachuu hin dandeessu jechuudhaan. Dhumarratti kan isinitti agarsiisu yookaan immoo si yaadachiisu barbaadu digital toolkit kan jedhamu namoonni baay'ee galgala ganamaa irratti hojjechaa jirantu jira. Kanas linkii isaa descriptionii jalatti nan dhiisa. So information adda addaatu kanarra yoo waa post gochuu feetan Twitter keessan yookaan Facebook, Instagram waan irratti post waan gochuu barbaaddan asirratti sinii kaa'anii jiru. So all you do is copy and asirratti copy gootanii paste gochuu dandeessu. Akkasumas immoo warra hashtags isinitti agarsiisee isaan asirra jiru warra miidiyaa link gochuu warri feetanii isaanis maqaan isaanii asirra jira. Why specifically mo why Hacaaluu ilaalchisee artikoloonni baay'ee barreeffamni baay'ee asirra jiruun. So akkuma barreeffamni sun maybe haaraanis yoo jiraate kanuma dookumentii kanatu update ta'a waan ta'eef isa kanatti gargaaramuu hin dandeessuun. So ammaaf kanumadha. Yoo gaaffiin jiraateef commentii gochuu dandeessu. Hamma danda'e sanii deebisuu na yaalaan. Galatoomaa guyyaa gaarii.